Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sararoota misooma koriidarii marsaa lammaffaan hojjetaman keessaa terminaala Boolee VIP irraa hanga Uraa'elitti ijaaramaa ture eebbisiisuun tajaajila hawaasaaf banaa taasisaniiru. Misooma koriidarii marsaa lammaffaatiin sararoonni 8 gara xumuraatti erga dhufanii booda kan eegalame ta'uu kan ibsan Kantiibaa Adaanech bu'uuraalee misoomaa kana dura sosochiif hin mijanne jijjiiruun naannoo jiraattotaa fi keessummootaaf mijataa taasifneerra jedhan. ከቦሌ ቪአይፒ ተርሚናል እስከ ኡራኤል ድረስ የሚደርሰውን ይሸፍናል። ኮሪደሪን ኩን ተርሚናላ ቦሌ ቪአይፒ irraa hanga ኡራኤልtti jiru kana guuguudha. Daandiin kun akka kanaan dura sirriitti miidhaguun akka magaalaa keenyaatti sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu ta'eera. Kanaan dura baay'ee rakkisaa ture. Wantoonni hin barbaachifne gamoo irratti maxxanfamuun bareedina isaanii dhoksaa ture. Isa sana bareedina dabalataa akka qabaatu taasisuun namoonni kan jaalatan miilan irra kan socho'anii fi yeroo keessummoota keenya Boolee VIP irraa simachuun yoo gaggeessinu Finfinnee irra darbuun kabaja Itoophiyaa kan ol kaasa. Misoomni koriidarii hojjetamee eebbifame kun jiraattonni sodaa fi yaaddoo nageenyaa tokko malee sa'aatii 24 magaalicha keessa akka socho'aniif kan gargaaru ta'uus dubbataniiru. ወደ 4 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሳይክል ላይ ያለው sarara biskileettii naannoo kiiloomeetira 4 ta'uu qaba. Daandiin lafa deemtotaa iddoodhaa iddootti garaagarummaa yoo qabaateyyuu bal'ina meetira 5 hanga 10 kan namni haala gaariin irra deemu qaba. Hanga halkan walakkaatti namoonni sosochii irra kan taasisan keessummoota yeroo simannu hanga halkan sa'aatii 8tti deemsa miilaa kan taasisanii fi suura irratti ka'anii fi viidiyoo fi isaanii waraaban argaa turre. Misoomni koriidarii kun naannoo haaraa kana dura misoomaa hin turre of keessatti hammachuun kan hojjetame ta'uu kan dubbatan Kantiibaa Adaanech jireenya lammiilee galii gadaanaa qabanii giddu galeeffachuun tajaajila garaagaraa kan kennu akka ta'es ibsaniiru. መስመሩ ወደ ኡራኤል ብቻ ሳይሆን sararri kun kan gara Uraa'elitti geessu qofa osoo hin taane Boolee Madaanaalamii irraa gara Alam Sinimaatti geessu Saarumaaraa akkasumas kan gara hoteela Friendship'itti geessu hojjetameera. Sararri kun kan kana dura hin turre dirree ispoortii kan hin qabne bakka daa'imman itti taphatan kan hin qabne kanneen guuttatee hojjetameera. Namoonni galii gadaanaa fi giddu galeessaa qaban naannoo kana yoo socho'an bakka gatii salphaadhaan bunaa fi shaayii itti dhugan 5 qopheessineerra. Nisheetii fi ministeera muummee keenyaa kan namoonni karaa irratti itti qulqullaan 5 hojjenneerra. Gamoowwan hunduu mana fincaanii mataa isaanii qabu. Rakkoo bakka dhaabbii konkolaataa kana dura ture kan furuu fi terminaalota of keessatti hammachuun kan hojjetamedhas jedhan. መኪና የሚቆመው መንገድ ላይ ነበር። Konkolaataan kan dhaabbatu daandii irra ture. Namni kan irra deemu konkolaataan irra dhaabbatuu fi deemu ture. Sarara kana irratti jijjiirama guddaa bakka dhaabbii konkolaataa fiduu dandeenyee jirra. Ala qofatti mootummaa fi nama dhuunfaatiin bakki dhaabbii konkolaataa lafa jala 15 ijaarameera. Gamoowwan naannoo 100 ta'an bakka dhaabbii konkolaataa tajaajila biraaf oolchaa turan walitti daballee yeroo tokkotti konkolaataa 2000 dhaabuu kan danda'u ijaarree jirra. Sarara bakka taaksiitti eeggattu hin qabne kanaaf terminaalonni sirriitti ijaaramaniiru. Misooma koriidarii terminaala Boolee VIP irraa hanga Uraa'elitti geessu keessatti laggeen naannoo sana jiran hammatamuun misoomuu kan ibsan Kantiibaa Adaanech kaayyoon isaas misooma fayyaa jiraattotaa mirkaneessuu fi bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan diriirsuuf akka ta'e yaadachiisaniiru. ዋናው ትልቁ ትኩረታችን xiyyeeffannoo keenya guddaan faalamaa fi fayyaadha. Faalamni lageen keessaa bahu jiraattota dhukkubaa fi du'aaf saaxilaa tureera. Lolaan gannaas lubbuu namoota hedduu galaafateera. Miidhama miidiyaaleen ifatti baasuu hin dandeenye kan jiraattota irra gahaa ture kan ittisuudha. Sararoonni ibsaa gamootti maxxanfamuun yeroo qilleensi dhufe balaa ibiddaa kaasaa tures lafa keessatti galuun hojjetameera. Sararoonni teelee ijatti hin tollee fi hatamaa tures lafa keessatti galeera. Finfinnee ismaartii taate ijaarraa jirra waan ta'eef teknooloojiin yaa'insa tiraafikaa fi nageenya ittiin to'annus galeera. Kanaan booda si'ataa taasisaa deemna. Bakka kanaan dura hin geenye ga'uuf immoo tattaaffii ni taasifna. Misoomni kun yeroo hojjetamu tumsii fi deeggarsi jiraattota magaalaa Finfinnee olaanaa akka ta'e kan dubbatan Kantiibaa Adaanech lammiilee misooma kana cichoominaan hojjetanii fi hooggansa sadarkaan jiran hunda galateeffataniiru.